Sanduushu masigote bar sanduusha nama hello jedhee ala talaba dukana sigote. Hintane. Social media lakki ani sinintu isin lachuyyuu anaaf kabaja. Laala gurbaa guddaa gurraacha kana irratti gurbaa kaayiroo isin bira jiru kana irratti. Guyyaa tokko ganyaa ambaa tasitti dhufte. Intala ambaa tasitti dhufte. Akkaataa itti barsiisan akkaataa ebalu ilmatti ooluuf akkaataa ebalu mootuyyuu abbatti ooluuf barsiifadhu. Social media irraa sossobii akkana gasiifadhuuti. Social mediaan kun anaaf isillee tuqa xiqqoo ragaa goona jedhin. Sigale? Thank you Sabona. Ati tolti. Jaartiin akkasitti bareeddi. Jaartiin si hojii dhaabatte taanaan jaartii namaati ati gadi baatee deebiin deebiftu. Mache mintalli social media kaleessa social media ti heerumte har'a ergasitti heerumteen booda ati mootuyyuu erga jaartiin tee deebifte haa Oromoon bultii sidii dhufimo haa Durriyyeen bultii sidii dhufimo kamiif gadi baatee nan dandeettan jettee deebii deebifta. Atta si dadhaban gurbaa diima namni sin dadhabne. Ummanni sitti zammannaan sin dadhabu. Jaartiin tee har'a booda deebitee namaa gadi baatee deebii akka hin deebifne gurbaa gurraacha irratti tamaare. Gurbaan gurraachi jaartii tan urga fuudhee isin maraa dura fuudhe. Social media akkuma ijoollee teessanii fayyadamti. Social media akkuma jaartota teessanii fayyadamti. Jaartonni teessan fuutee gaafa bulii meeqaa tuktuuqii jammarte. Hirra gadde. Ani kana jette. Si social mediatti fidde. Ufii social mediatti dhufte. Si galee? Situn fuudhee moo jaartitu social media fuudhinuyyuu nu dhibe. Jaartii social media fuutanii fi jaartii qajeelaa fuutanii yuu nu dhibe. Tun asitti gaafa kaani wal qabdee akkana wal gootee wal fixxee asii deemte. Xiqqoo ragaa godhe gurbaan deebii walii deddeebisaa osoo isaan jiran xiqqoo ragaa godhe. Akkuma xiqqoo ragaa jette malee ammoo mee maal jettee deebii deebiftiif. Intalli tuni ganyaasi koomandooti itti heerumte mal godhudha itti abbaan fedhii arrabse deebii deebiftiif tokko. Tunillee ka itti heerumte ilma sikkoo mandooti mal godhu gadi baate intala taanii deebii deebifti. An xalabameen dhufne jechuuf ashitti maaf jette dubbitan. Ana qabriiti yetti ibidda naqi kijibuu waan godhu ani ree deemee biyya biraatiitti xalabamee namni na xalabatee dhayne ashitti maaf jette. Xalabadhee fide gaafa jettu immoo akka handaaqotitti gurbaa Ameerikaa kaasee Itoophiyaa galchee Itoophiyaa kaasee asitti deeffadhee na barbaacha dhufe. Hin xalabadhee jette. Gaafa xalamni dhumee jiini dhume deemuu hedamoo akkami mastaawutiidha. Dubbiin tiyyatuni amma ashoofa fakkaatti malee keessatti qabadhu. Qabadhu gurbaa agli qabdu qabadhu. Jaartiin tanteeqanii ati sitti heerumte ramaa utaalti gadi baate. Galchi social media irra. Laali gurbaa gurraacharra. Baradhu gurbaa kunnoo as biyya kana jirurra. Gurbaa unoo Nasri Anoletti irra baradhu. Jaartiin isaarra social media irra dhuftu. Bakka isin jirtu laala. Kabajaan teetti deebii deebifteen qabdu isii arrabsanii isii cafan waa meeqa isiin jedhan ufii bulfadha jedheeti akka dhiiratti dhufee deebii irraa deebisee qoma dhaatee jaartii ufiitirra jaartii tiyya abshir jedhee qoma dhaatee bulche mana keessatti. Ilmaan sikkoo mandoo ta'a. Ilmaan jaarraa abbaa gadaa ta'a. Ilmaan social media hin ta'inaa. Ilmaan social media ta'aa jirtan. Ilmaan social media dubartiin isin jala gadi baatetiin hin deebii isin deebisuun halkan si jala ciiftee jaartiin tente oduma si jala ciiftee nuyyuu hin geeffatin oduma ka si jala ciiftee hamma madhaiteen dhiqatiin gadi baatee deebii nama deebisuun qabdu. Amma dubbiin tiyyatuun boru waan biraatitti jijjiiramti. Nam beekaan akka jaarsa biyyaatitti himaa jira dhagaye ati intalli azala jirtullee dhagaye gurbaan azala jirtullee dhagaye. Kuni waanuma sirnaati. Jaartiin tantee tuktuuqii kaleessa yoo fayyadamte har'a maaragaan fayyadamuu qabdi. Akka ilmoo namaatti fayyadamuu qabdi. Gadi dhaabattee fayyadamuu qabdi. Si jala haala ittiin si jala bultu qabdi jaartiin tantee. Yoo kanan ta'in adamni isin sii kennite hin jiru gurbaa. Jaartiin adaba qabdi. Ilmi sikkoo mandoo adaba qaba. Jaartiin ilma sikkoo mandoo adaba qabdi. Jaartiin ilma argitee baareentuu fi jaarraa abbaa gadaa adaba qabdi. Adaba ittiin bulfattu qabda. Akka aadaa biyya keenyatti dubartiin heerumtee haga bulii argiteetiin ji'a tokkootitti gadi baatee hin halallaaftu. Ollaan kun eenyu hin jettu. Abbaa argite baratu hin fiidu. Kuni obboleessa abbaa keetii hin jettu. Namatu fidee barsiisa. Kuni abbatti sii ool. Kun ilmatti sii ool. Kuni haadhatti sii oolti jedhanii barsiisan. Kuni isin bira hin jiru. Kana baratuun hin jiru. Gadi baatee akka kan kee xalabameen dhufne intalli tuni gurbaa kana maal taati warri kuni warri intala tana gurbaa kana maal ta'e soddaan haa ta'ani eenyu soddaan kiyya ardattiin galta arra tuktuuk irratti fuute malee boru ardattiin galta hundi keessanuyyuu ka wal baratan tuktuuk irratti asii kaatee ilmi sikkoo mandoo kunnoo harargetti gaafisiin dhalattuun beektu asii kaatee mootuyyuu ilmi argiteetiniin baareentu argiteetiniin ilmi jaarrabbaa gadaa isii
ilma intala si komando achitti hin beektu social media irratti baratte social media kanarraa fuutee tiniin gadiin buutee abbeetii fi haateetitti fiduu edda eenyu ilma tayaa fi eenyu abbaa tayaa eenyu soddaa tayaa fi eenyu obboleessa tayaa situ barsiisa intalli tuni qe'ee hin beektu yoo ati ciifte tuman bakka ati raftetti sima biraa kaatee deebii tuktuuq irratti dhiiraa deebifte gaafa kaanii ni ragaxamtan gaafa kaanii ummanni argiteetiniin ليش كومنت يا سبونا تفوف بالله عليك ما لي كومنت يدرب بساوت لا لي أنا ننتقنا رارجاني متفري لو جم جرت هميا إلا تكسي هو أنجار سه ماجر وان سلا كليس جار سرت جودة دي ماجر كرا كريس أرسوم إرت جودة دي ماجر تاب نقول أول رجال جرته وري إنت اللي سكومن رود أجي تاب نقول إنت اللي جرب بعد أجي قدر أجي ilmaan haati guddifte dhagee ilmaan obboleessi guddise dhagee ilmaan gosti guddiste dhagee ati gosa bal'aa qabda gosa bal'arraa na fuudhan jette intalli sun gosa bal'arraa si fuudhe ardaa bal'arraa si fuudhe ardaan itti dhayite hoo ardaa xiqqaadha ardaan bira gee heddu suni ardaa xiqqaadha eenyutuyyuu ana ibsishaan maalitti naa oola gaafadhu atillee argiteetiniin harargee jala jirtu ijoolleen harargee turi tamtu abbaa tamtu ilmatti naa oola gaafadhu waan akka barattan social media qofa wal fuudhuu qofa kamtu ilmatti si oola safuu kamiin eeggadha yoo waa dubbadhu waan saalaa kana biratti dubbatu yookaan kana biratti ittiin kolfu obboleessa ittiin kolfan qabda gosa keessatti obboleessa ittiin kolfan hin jira ilmi ka ilmatti namaa oolu hin jira dhahee qaba dhayana qaba kana hundan beeytanii gadi yaatanii wal fixxan ofii ka itti heerumte tuu warra abbaa gada heerumte tuun ilma sikkoo mandootitti heerumte ofii mootuyyuu kasilaa dhaloo moolitti baay'iftan isin deebii ijoollee deebiftan gadi baata dubartiin teessan arra booda deebii akkana man deebifni baradha gurbaa nasiraan oleetirra baradha gurraacha isin bira jiru kanarra arra oromummaaf gadi baatee xiqqoo fi guddoon kunnoo odoo jaartiin isaa adaba gabaatu baattee guyyaa fi galgalaa fi ganama nama arrabsite mal godhaa oromoon gadi baheetiin isa wajjin dhaabanna jedha jaartiin isaa odoo abbaa fedhe koomantii inni barreessee irratti ragade dhayitee deebiin deebiftu adaba isin kenniteefi fagarraa ta'a adaba isin kenniteefi irratti fuudhuu dhabe adaba isin kenniteefi sii gadi buusuu dhabe hin barattanii gurbaa kanarraa jaartiin teessan isin bira hirriibaa kaatee maaf deebii deebifte intalli tuni ka itti dhalatte kunnu aadaa arsii kan beeyne isin ilmaan sikkoo mandoo fi ilmaan bareentuu fi boorana wal beeytan kunno sigale isin kaatee jimma abbaa juffaar biyya deemtee ati akka daawwititti dhaytu sanii gurbatti heerumte har'a waggaa meeqa ilmoo jalatti dhaltee ilmoon isii guddattee ilmoon isillee adaban abbaa fi haadhan meeri yoo isin bira teettee waa jettuun dhageeffadha kaleessa birrii 50 kenneef gurbaan kun dirree bashannanaa dhaquudhaaf daa'imatti maal jetteen abbaan haati birriin singeettu abbeetirraa fudhattu malee hin deemin jennaan abbaan sigeetti deemi jennaan ana moo haate dhageetta jennaan isin lachuu qixxee dhagaa baqa nageette fi nagaa hubaatte illee narraa callisa na iddootti waliin dhabinaa jetteen daa'imni xiqqishoon turuyyuu hagana abbaa fi haadhan iddootti jetti waliin dhabinaa jettiin maalirra guddatte abbaa fi haadhan wal lolanii biratti waliin tumne abbaa fi haadhan waan badduu biratti naasoo sii galee ilmoon kan kee waggaa 13 bira waggaa 7 bira erga ol tare haadhaa fi abbaan biratti raftu kutee ijaartiif gola ijaartiif jaartiin gaafa fuudhan bakkitti bultu qabdi gola keessatti bultu qabdi ila jecha haati faatee dengada jette tokko yaadadhe ani haadha ani olla dhaabbachuu fi ani cinaa isii dhaabbachuu fi ani akka isiin kophaa hin taane of arguu fi gaafa isiin jettisan isinii barnoota hin taane malee sun waan dhugaati si galee ilmi haadha qabaa jedhanii gaafatan haadhichoo qaba golla qaba golloo qaba wanni jedhanii gaafatanii fi adaba barsiiftii fi lafa barsiiftii fi ka abbaa ta'uu barsiiftii fi ka ilma ta'uu barsiiftii fi haadhatu barsiisa goshootii intala ilma kiyya ebalu abbatti si oola ebalu ilmatti si oola jettee barsiiftii intalli fuudhan haga ji'a tokkoo funyaan hin dhoyfatti fuula hin dhoyfatti ollaan hin argu ka ammaa kun isaa qaxan galgala fuudhan gadi bahee huccuu fuudhan irraa fudhate nama arrabsuuf gadi yaa'a hin sakkalloomina sakkallooma keessa jirra hin sakkalloomina badii keessa jirra hin badina aadaa keessaa baane safuu keessaa baane jaartii tuktuuqii taane osoo jaarsi sii jedhee akkuma ati jetteeyyuu ameerikaa ka'eetiniin kunno biyya argitee jaarra abbaa gadaa deemee nikaa hidhatee xayyaara ati jettu saniin hidhatu ati deebii deebisuun qabdu ture gadi baate
Sababiin isaa ati heerumtee kamtu ilmaa fi kamtu abbaayyuu addaan hin beektu. Ammatti ganyaa kenna. Nuhu siin jedhu hin dandeenyu deebii ati akkasiiti ati akkanaati oduu namnu siin jedhe sirraa makkanna yeroon kun amma yeroo sirraa makkannu yeroo ati intala sikkoo mandooti. Sii galee? Ganyaa sikkoo mandooti.